every single person namni jireenya isaatti gammaduu hin barbaanne jiru. Biyya maqaan isii xiqqoo kakheessisii guddoo waaccoo waan qaban nyaachuu biyya jaanitti dhalatte. Kitaaba baatti tokko tokko ji'a tokkotti waggaa tokko fixee miti. Waggaa 20 guutuu itti fudhate. Allahu Arabiidhaan daal qofaan Muhammad Arif jeetiin barreeffadhe je. Saahibni kiyya tokko daal kana maaliin naa dubbise je beektaa? Dajaaja naa dubbise. Subhaanal Malik al-Quddus. Wallaahi. daawwattoota keenya kabajamoo fi qaalii kan daawwataa jirtan sagantaa keenya simboo sa'aatii nama nuti irratti argamnu sa'aatii keessummaati. Sa'aatii keessummaa keenya kanarraatiin akkuma baratame keessummoota jajjaboo fi hawaasni keenya daawwattoonni keenya waan guddaa irraa baratan isiniif dhiyeessaa turuun keenya ni yaadatama. Guyyaa irraatis keessummaa ajaa'ibaa takka qabannee isinii dhufnee jirra. Hagaluma sagantaa keenyatti nu wajjin turtii gaarii godhaa isiniin jechaadha. Keessummaa keenya guyyaa irraa ganaafil dargaggeessa qaroo nuti qabnu kan amma lafaa dhufaa jiru hawaan guddaa gartee hawaasaaf illee gumaachaa jirudha. Obboleessa kiyya Jamaal Shebbakir jaanini arrisaa wajjin turtii goona ganaa fi akkam jetta. Obboleessa keenya Jamaal baga nagaan waamicha keenya kabajee stuudiyoo keenyatti argamte. Isinis baga nagaan naaf hirtanii hedduu takka galatuma sagantaa simbootiif affeeraa naa godhuu keessanii. Hayyee obboleessa keenya Jamaal irra deebiidhaan gaa asii dhufuu keetiitti hedduu gammannee jira. Nu bira dhufuu nu ziyaaruudhaaf stuudiyoo keenyatti illee argamtee gartee wantoota tokko tokko waan hawaasaaf barnoota ta'uu akkasuma jireenya keenya gammaduuf deemna gaarraa rabbi jeeshaa Allahu ta'ala. Mee duraan dursee akka gartee hoomsaaf nu ta'utti akka gartee hawaasaa wajjin illee wal barnoota namoonni si beeku si beeka. Kasin beena wajjin immoo akkamii wal barraa waa dajoorratti deemna. Maqaa keetii fi iddoo itti dhalattee irraa nu jalqabime. Durarratti maqaa kiyya Jamaal Shebbakiriitiin jedhama. Maqaa kana gartee aadaa fi abbaa kiyya sun taane obboleettii guddoo takkaan naa baase. Akkas jedhanii natti himani. Bakki ani itti dhaladhe immoo Harargee Lixaa magaalaa Waaccuu bakka jedhamtu. Yoo baay'inaan beeku taate bakka masjiida Sheekh Zaburitti barsiisu jechuudha. Bakka Sheekh Mahamad Zaburitti barsiisu. Namni baay'een akkasii beeka. Akkasii beeka. Biyya isaa san dhaladhe. Biyya sanittiin dhaladhe. Warra biyya Sheekh Zaburi. Warra achiitti marhaba. Maasha Allah. Ayyee. Obboleessa kiyya naafil waan inni beektaa? Waaccuu ni beektaa? Waaccuu dhageetiin jira. Dhageessee garuu Sheekh Zabur ni beekta. Sheekh Zabur hin beeka. Ganda Alimatti dhalatee. Ganda Alimatti. Hin beeka. Waan guddoo beeke. Alima beekoo beeke. Alima beeknaan lakki maqaa biyyaa beekuu baattus danda'a isiiti. Wanni guddaan. Irra walii galu. Irra walii galuu kana. Taafti ammoo qaamaan dhaqa inshallah. Qaamaan dhaqa inshallah. Jamaal mee akkaataan barumsa keetii sadarkaan barumsa keetii maal fakkaatame? Jalatti immoo wanni na idaatu biyya Alima dhalatte. Biyya guddoo dhalatte. Biyya maqaan isii xiqqoo kakheessisii guddoo. Waaccoo waan qaban nyaachuu biyya jaanitti dhalatte. Biyya tana keessa dhalatu keetii wajjin haalli barnoota keetii waan fakkaatu bal'inaan silaanu haaftee bareedaadha. Wallahi nama biyya sanii ta'uun waan isa ajaa'ibu namni marti waan namaaf himu takka hatta yuunivarsiitii gisee dheete waaccuurraa dhuftee gisee siin jaan namni kitaaba mas dura qabu. Aalimuma. Waan kanaaf namni sheekha keenyaa beekurraa keenyatti fakkaata. Amma nama waacuu bakka biraa dhaqee takkaas yuunivarsiitii dhaqee bakkuma fedhe yoo dhaqe kitaaba yoo hin beekne takkaa quraana yoo hin beekne bakka ana akkanan ta'e jeetuma seenaaf hima namni. Namni duraan dhaga'ama. So biyya sanii dhalachuun takka farratti akka ati carraa ilmii barachuudhaa qabaatu si godha. Amma biyya ka haramaa biyya dhadhaa yoo dhaqe namni hifzii barachuu amma curumattu ilmii caalaa hadiisa maal kana caalaa hifziirratti beekama. Waacuu yoo dhaqe immoo hedduu hadiisa irra beekama. Keessattuu mukhtasara namni marti bakka yoo haga tokko qaree ijoolleen leebiliitti sadarkaa teenyaa tun hedduun qaraatii jettee barbaachisa. An akkasumatti akkuma dhaladheen waan see jaayu madrasaa jira gaafa keenya amma hin jiru osoo mana barumsaa san seenin dura achi nu naqama. Achitti gaafa san beekta harka asirra kaayi maareen hin jiru madrasaa garuu mana barumsaa harka achi kaayi jaanitti. So san dura fuudhanii madrasaa seennee akkasuma madrasaa keessa guddannee san boodaan immoo sheekha sagantaa jiraa gisee jalqaba usula seentaa sanbooda buluuga seentaa akkasuma riyaada seentaa tajriida seentaa mukhtasara kana akkasumatti sheekha biratti qaqqaraane alhamdulillah sanboodaan akkasitti jireenya itti fufe ilmiin achitti nama hundaaf obvious biyyi takka ilmi diinaatiin beekamu waan guddaadha. Waaccuun laga ilmiitu keessa yaa'a namni ammoo waan lagni ilmii sun keessa waan beekuufi laga sanirraa dhuydee jedhee si gaafata. Dhuydee jechuun ammoo ni ulfaata. Namni biraa gisee fi biyya sanitti gorsu maal jedhanii beektaa?
yaa warri waachuu bahara keessa teessanii akkamii dheebottanii daawwaa nama biraa nama du'aatni dhufanii keessa jechuun godhan jecha kana keessaan dhabdu yeroo hedduu yaa warri waachuu dhuftanii bahara kana osoo qabdanii biraan dheebotinaa jedhan so namni hedduun akkasii yaa. Hayyee mee wanta akkasuma wajjin wal qabsiiftee na kana kaaftu haalli barnoota ilmii kana fakkaata barnoota akaadaamikii wajjin wal qabatee hoo namni waachuu kun barnoota diiniyyaa qofa irratti xiyyeeffatamu. Moo biyya ishee zabur waan taateef tajriidumaaf hiriyaada fa'aa qaraatee jirta silaasan jennee jirra moo barnoota akaadaamikii wajjin wanni wal qabatee hoo maaltu jira? Wallaahi waan kanaa fi biyya san keessatti jechuun namni barnoota kana sadarkaa guddaa qabaaf. Amma fakkeenyaaf namni hundi kanuma adii sana akka qaree sadarkaalee jirtu sanaan guutuu waraabbatee qabu qaraatittis amma gaafa nuti qaraanu madrasaa jira saa duraa yoo madrasaa deemne saa booda yaa akaadamii deemne saa madrasaa fi majlisii tokkuma godhe innaa san booda nama saa duraa yoo fi mana barumsaa akaadamii kana deemne saa booda akka nama olmaa qabu jechuudha guyyaan keenya guutuun barnoota darba taphaa minaan saa qorata kafaa booda yoo taate malee hin argannu jechuudha. Wanni sun hedduu akka nama gargaara. Kanaaf ijoollee waachuu san yoo ilaaltee jiraatte abdii ati beekuun hedduun isaanii yuunivarsiitii baatee jiru. Yuunivarsiitii baay'ee jiran. Xiqqoo yoo jette hedduu takka yuunivarsiitii qaraatee hunda isaanii ni argite. Akkasii. Kanaaf anis alhamdulillah akkasumatti barumsa gaajalarraa qabee yuunivarsiitiidhaa akkasitti eebbifame. Dhiyootan eebbifamtee gaajamaal waan eebbifamtee illee silaanuu himtee ni barbaada. Diillaa yuunivarsiitii Giriinlaand jaaniin biyya Diillaa yuunivarsiitiin eebbifamee agriikaalcharal ikoonomiksiidhaan giraajuweet godhe jechuudha. Baachii 2025. Yeroo hedduu kitaaba barreessuu kanarratti wanni nuti beeknu namoonni kitaaba barreeffama jaamii beekamu namoota doktara jaaman, piroofeesara jaaman, namoota sadarkaa gurguddarra jiran. Dargaggoota akka keenyaa kan osoo hin ta'in namoota beekumsaan kutanii jiran jaamu. Ati kitaaba hedduu dubbisurraa haa ta'u, biyya ilmii keessa dhalatu keetirraa haa ta'u, maaltu sanitti si kakaase kitaabni ati dura barreessite hoo kan hawaasaaf ati baafte. Soo jireenya hawaasa biraan geesse kitaaba kami? Dhugaa dubbachuudhaaf yoo irra deebi'ee yaadadhu kutaa 11 baradhuutii natti fakkaate. 11ffaa keessatti kitaaba barreesse. Kutaa 11 sun qaroo barreesse kana dura yeroo akka Dr. Zaakir dhageeffadha. Baay'ee tokko Dr. Zaakir haga kaasete isaa Amaariffaa, Oromiffaa, Ingiliffaa haga hedduu tokko obboleessa keeffatii tokkotu albamu guutuu naa kanne yuunivarsiitii irraa fidee jechuudha inni jimmarra. Saniifin isa kana dhaggeeffadhaa misconception about religion islaamummaa irratti misconcepted waan ta'e guutuu jeeti sagantaan takka jirti. Sagantaa san hedduun dhaggeeffadha Ingiliffaa fi afaan Amaaraatiin ni jirti. Gaafas afaan Oromootiin ni jirtu. Boodarra isaam tokko afaan Oromootti Nuruldaa irratti yaa'an. Sagantaa san jala deemeetiin waan kun maa afaan Oromootiin hin barreeffamne. Akka malee naati maaliif namoonni musliim ta'an kun hedduun isaaniidha. Amantii teenye tana misconcept godhan malee akkanatti gartee hubachuu dhabuu isaaniiti malee jibbaa fi takkaamoo waan biraatiif miti yaada jiru sammuu hiyyeessa buuse yaadni sun. Soo jarri keenya kun illee osoo hubatanii bareedaadhaa yaada jiru fi waan san guututti jala deemee yeroo sanitti baay'ee ulfaataa ture amma akka teekinooloojiin AI fayyadamtee maal maal. San boodaan gaafas garuu an jala deemeetiin taakka jeeba waan san ilaalcha dogoggoraa namoonni musliiman ta'an amantii keenyaaf qaban kan jala deemee guutuu tooppika akka inni barreesse tokko diidam akkas ga'uu danda'a. Innaa guutuu jala deemee barreessee PDF'n seetuma telegiraam kan irra gadhiise. San boodaan barreessi yoo lakkaan barreessee akkana itti dhufe namni fayyadamaan harki bakka. Maaliif nama gariitu barreeffama hiisan komantii naa godhaadhaa lakkoofsaan irra naa bilbilaa jeetiin kan. Namni naa dawwaleeti wallaahi waan bareedaa gootiif naaf naan jee. Wanni kun lakkaa waan faayidaa qabu. Namni ni hordofaa. So barreessuun qabaa naan jee. Gaafas lakkaan waan tokko itti geessa paashina si ta'a. San boodaan jalqabeetiin kutaa 11ffaa gaafan seenu kitaaba rabbii keetii hojii wal barreessuu kana. Barreessi. Amma kana anumarraa dhufee san booda barreessuun qabaa jee gaafa san urjiitu beekama urjii Ahmad. Kitaaba afaan Oromoo dila tokko barreesse Jaafar jechuudha. Jaafar baay'ee. Yaa kitaaba isaa sanis dubbisee akkaataa kitaaba itti seenan bakka duraan kan Ingiliffaa malee afaan Oromoo hedduun dubbisu garuu inni san boodaan karaa naabanii jechuudha. Kitaaba kana akka barreessituuf rabbii keetii wajjin wal baru hajoo kana yeroo duraatiif ka barreessite jechuudha. Akka kitaabatti hardu koppiidhaan kan hin baasise. Kitaaba kan jaaladhu jireenya keetiitti gammadii kana ifiin beeku dubbiseetis hin beeku. Waan si ajaa'iba kutaa takkaffaa irratti dubbadheetiin ture akkaan eessaa akkanaa dhufee fadhi. Namni dubbisanii beekaa. Obboleessa ka'ii tokko jira saahiba nama nurra guddaati. Akka malee nama jaaladhu. Waan haasawaa fi maal kana bareechee namatti himaa daawaan isaatis tanamarraa adda. Hedduu gizee mara dhufee namni qaala Allahu qaala Rasuul bichaa osoo hin ta'in fideetii bakka waa'ee
gartee seenuma ergamaa rabbii tanaawu haala gartee namni qabatama keessa jiru. qabatama keessa galchee talafa deemtu takka. Imagination dhaan si beeka. Dura kaa. Mucaan kun eessaa akkana daawwantu dhuftiif jeetiin sammuu kee keessa ni yaadaa waliin haasu. Gaafa tokkos hojjetaa jirru kitaaba kana akkana jeeti kitaaba kana dubbise jee soft copy naa dabarse. Yaa osoo kitaaba kana afaan oromootti illee hiiktee naan jechuudha. Kitaabni sun maal gaaf sanitti? Enjoy your life kana. Kitaabuma kana afaan ingiliffaatiin dubbisee kitaaba inni afaan rabbii keetii hojii wal barii kee kun beekame kan barreessuu kee ni beekaa kanaaf kanallee osoo hiiktee naan jee. Hayi amma inni abdiin irraa qabaachuu kanaan hedduu xiyyeeffannoon kan inni maaliif kitaabicha sin beeku ammas kitaaba peejii 500 gahu ganaan afaan oromootti hiikaa anaaf zabatna. Kanaaf maaliin godhaa firraa fudheetuman dubbise. Giteen akkana banu kitaabni Saalim Beekduu hiikee Daarussalaam dhaabbata guddaadha. Head ofiisiin Daarussalaam qofti biyya 12 kan keessa jirti. Biyya akka Riyaad, Faransaa, Jiddaa biyyoota addunyaa tana dila takka keessa jira. USA, Kanaadaa keessa jira, Paakistaan keessa jira. Daarussalaamtu hiikee jechuun haala recognition guddaa qaba jechuudha. Sanirraa haa dabre immoo namni barreesse Dr. Muhammad Al-Ariifin. Muhammad Al-Ariifin public hedduu nama beekamaadha. So kitaaba afaan Arabiffaatiin barreesse. Inni afaan Arabiitiin istamta irra hayaati kiyya. Kitaaba kana dubbisa irra yeroo tokko kitaabni akkanaan jiru tooppii kana dubbiseetiin dhaabettee eegaltee ittuma fufta. Itti fufu dhugaa rabbii waan kitaaba jalqabaaban afaan ingiliffaa gaafa yeroo sanitti anqaruutti oolmas waggaa 3-4 dura guutuu akkasitti dubbisuudhaaf na rakkise. Ammas akka barbaadutti akka amma wal fudhanne kana sun ta'e gaafas irraayis jechuun ganaa nu hafa yuunivarsiitii sin seenne maal ingiliffaadhaan kominikeet godhuun jiru akka amma teekinooloojii babal'ate kanaa miti yeroo sanitti gila kana dubbisee baqa. Jechuun hattan akka nama qo'atutti dikshinaarii keessa nayitee jecha nayitee akkasittiin dubbisee haalaan naa ta'e jechuudha. Yeroo kana maal baqaan kitaabichi akka malee waltaanaan kitaaba baqa akka waan baqa qalbiin inuma hiikuu osoo hin ta'in daranuu akkasii galu ammas kitaaba dubbistee yeroo tokko achi keessumaa practically lafa kaa'uu qabda. So I'm going to practice ganaan hojiitti hiikaa ganaan maal godhaa irra deddeebi'aa jeetiin qabadhee sanbooda kitaaba biraa afaan Amaaraa Adiyaa Muhammad barreessite tokkos dubbisee isuma ammas afaan Arabaatiin kan inni barreesse oriijinaala isa. San hoggaan dubbisu baqaan kana translate godhuu qabaa. Haala wal fudhanne kitaabichi akka nan barreessee tokko nattee so yoo inni afaan Oromootti jijjiire aan jireenya keenya jijjiire amala nan qabu guutumaa guututti jechuudha. Gaafan kan arge amala kan inni duraan hamaa qabu san kana jijjiiruuf yaala. Osoon practice godhuu yoo namni illee akkana irraa fayyadame namni keenya gartee faayidaa jireenya isaa improve godhuu danda'a jee sanboodhaan hiika jechuudha. Wallaahi waan hedduu nama gammachiisaati. Jireenya keetti gammaddeeti jechuun yeroo tokko kitaaba gaafa sirriitti dubbiftee sii galee kitaaba kana hojiirra oolchuudha barbaadda. Keessattuu ani yeroo hedduu kitaaba namoonni biraa barreessan dubbisullee kitaabni sun anaaf akka lammii biratti ilaala kitaaba namni biraa barreesse. Kitaaba namni Islaamaa barreesse immoo keessattuu saayikooloojii wajjin qabsiisa. Amma kitaabni jireenya keetti gammadii jiru kun anis kitaaba itti dhiyeenyaan dubbisee beeku Amaariffaan illee jechuudha. Islaamummaa tana karaa ati yaanneen si qabsiisa. Amala Rasuula alayhi salaatu wassalaam ati yeroo hedduu nama tokko sheekaatirraa masgida irraa dhageessa. Sheeyni kun immoo akkaataan Rasuula alayhi salaatu wassalaam itti kaahu tooppika tokko jalatti maal ja'a tooppika hin aarin jeetuma fide tooppika tokko yoo barbaade. Hin aarin jeeti aara san eega fidee booda Rasuula wajjin alayhi salaatu wassalaam laa taghdab bakka joo galche jechuudha. Fidee Rasuula galche jechuudha alayhi salaatu wassalaam. San booda immoo dhumarratti immoo maal sheekaa waan ati godhuu qabdu sheekaa. Fakkeenyaaf waan ifi appilaayi godhee ilaalee waan kana godhii ilaali siin jedha. Saniif jireenya keetitti dhugumatti gammaddaa jechuudha. Jamaal Sheekh Bakriitis jireenya keetti gammaddeeti hawaasaaf baaftee jechuudha. Namni biraa haa gammaduudhaaf jechuudha. Maaliif nan qofti fayyadamaa? Maaliif nan qofti fayyadamaa jechuudha. Mee asumarratti jireenya keetti gammadii jireenya keetti qananii maaliif hin ji'in? Jireenya keetti gammadii. Fakkeenyaaf sistamtaa jechuun qananii jechuudha. Maaliif jireenya keetitti qananii jettee hin barreessin? Jireenya keetti gammadii maaliif jette? Gaafii hedduu bareedduuti gaafii deebisee gaafatamu. Gizee waan afaan biraarraa waan tokko afaan keenyatti hiiktu translate gizee gootu akkaataan taa'umsa wanti amma karaa lamaan hiikuu dandeessa. Contextual meaning fi word by word meaning godhuu dandeessa. Gaafa contextual meaning dhaan gootu amma istamtiir bee hayaati jechuudha. Jecha istamtiir kana fudhatte itti qananiifaa jechuudha. Gammadii immoo ta'uu dhabuu danda'a. Takka immoo haalaan bakka bu'uu dhabuu danda'a. Amma istamtiir bee hayaati
akka sheetichaa kanatti fuudhee ibsee hojjetu. Fakkeenyaaf amma istamtii gizeetti amma nama yaaddurra jiru tokkoof amma nama yaaddurra jiru tokkoon kitaaba kana dubbisiisi jaan. Yaadduu sun keessaa baasu. Gammadu muduu danda'u. Gammachuu tana booda maaliin godhe? Qananii. Isteeppii meeqatti as jiru jira? Isteeppii sadii jechuudha. So anamma nama yaaddoo jiru kanaan dura hoo kitaaba kana fuudhiti itti qananii yoo hin jeen isa ibsaan jiru jechuudha. Isa ibsaan jiru. Saniifuu nama already gammadurra jiru tokkoon sila itti qananii jaani amma jechi afaan irra qananii waan gammadee booda dhufu. Karaa booda isteeppii tokko booda forward godhee waan ganaa dhufu kanatti jirjirra gammadiira amma fakkeenyaaf ani garuu enjoy your life jechuun maal akka ibsu yoo ilaalte gammachuu ibsuu danda'a. Hiyoota hin tadasitibatti jettee hadiyaan gizee isaan akkana yaade kana yaadanii hin beeku garuu gammadii yoo irra fudhatte nama lameenuuf qananii barbaadisanis ibsuu ni danda'a. Hagartee yaaddurra jiru saniinis gammachuu kottu jechuu ni danda'a. Jiddurra jira. Wakazaalika jaalnaakum uummata wasaxa jidduu kana yoo fudhanne immoo kitaabni illee ergaa bareedaa dabarsuu danda'a. Gammachuudha akkasitti ibsuu danda'a. Ammas gammachuun kun Jiddurra jira. mata dureen maanummaa Eewwa. simboo hogga jennummaa sagantaa keenya irraa yoo ilaalle simbootu hara keessaa si fida. Mata dureen ati filattu yeroo hedduu murteessaadha. Gama keessaa dhufuudhaaf. Waan tokko jireenya keetti gammadi. Gammachuu kamtus keessa jira jedhee namtichi tokko qalbii isaatiin yaaddee gaafa itti dhufee dhugumatti gammachuu sanas keessatti harkata. Jechuun gaafa kitaaba kana keessa seentee sirrii dubbifte dhugumatti gammachuu san qabaachuu isaadhaa ni agarte jechuudha. Mata durichi kitaabicha ibsee jira. Mata duree waan gammachuu jedhuuf yoo keessa seentee sammuun ta'e qaba gammachuu barbaada seentee waan ta'eef gammachuu san irraa harkatti jechuudha. Ammas afaan Oromoo kuni waan if danda'e qaba. Afaan Oromootiif afaan biraa adda adda. Afaan Oromoodhaa gaafa hiikaa kitaaba tokko lafaa kaatee hitume usi translate directii godhime. Yoo translation keessatti directii fiddee lafa keesse nan tokko namaaf hin galu. Afaan biraa sarqata. Garuu waan kee itti dabalteeti akka hawaasa sanii galutti. Yaadicha hubatteeti akka hawaasa sanii galutti. Jecha barbaadde fayyadamii garuu waan hubatte san akka achi jiru fuudhee. Akkana beekaa jetteeti afaan isaa garuu yoo jecha qofan nama dictionary nama eeguuf jiru ta'e malee Hamid Muteefaa yoo taate malee maaliif biraatiif hin galu. Dictionary yeroo hiikan warri baay'ee akkasumatti hiikan. Kitaabni ammoo akkasitti ni qabu. Yaadatu hiikaa malee jechaa miti. Fakkeenyaaf amma baru jechoonni achi keessaa si dhubuu jiraachuu danda'a. Yeroo kana garuu gaafa kaanseptii hubatte jecha barbaaddetti godhatteeti. Sirrakkisu. Kitaabni kun afaan Arabiffaatiin barreeffame yeroo jalqabaa. Afaan Arabiffarraa gara afaan Oromootti hiikuu ati afaan Ingiliffarraa asii hiikite moo afaan Arabiffarraa? Kitaaba tokko widee hiikuu barbaadde afaan tokko ofirratti yoo dipendi taate jechuun namni garaagarummaa qabaa garuu ani hedduun dubbisa kitaaba sadii dubbifte. Arabii dubbise. Wanta jechuu barbaade kitaaba kana afaan biraarraa wayita asii hiikitu hanqinni jechootaatii fi walitti galuumsi jechootaa waan akkas akkasii sunis rakkifne. Nama rakkisa kanaaf afaan sadii fayyadamuun kiyyan irratti salphise. Amma Ingiliffaa gaafa dubbistu kan Ingiliffarraa hubatte san ni fudhatte. Amaariffaa gaafa dubbistu kan Amaariffaa kana fudhattes ni dubbiste. Jechuun waan tokko keessa has dhibuun jiru. Ingiliffarra si gabaate Amaariffa gargaarsifate. Amaariffarra si laafate Arabiffarra si laafate. Amaariffarra jabaate Arabiffarra si laafate. Jidduun sadeen kanatti ati ni milkoofte. Itti yaaduu guddaa barbaadisan. Egaa gaafiin keenya akkuma itti uffatte jira. Daawwattoonni keenyas akka irraa barataa jiran dargaggeessa ta'uu waliin akka irraa barataa jiran abdii qabna. Mee itti fufna Jamaal. Kitaabbiin kanneen wayita barreessitu kitaabni nu as biratti agarru kanneen malee kitaabbiin biraa akka barreessite nu himu jirta. Kitaaba kana wayita barreessitu ta'ee wayita kitaabbiin biraa dubbistu wanni addaa mudannoon addaa wayii wanni si mudate. Keessattuu jireenya keetii gammadii irratti mudannoon hiikaa irratti jechuun waan si dhibe ta'uu mala waan mudannoo nama kofalchiistu illee ta'uu mala. Osoo kanatti dabriin maal jireenya keetii gammadii kanarraa osoo hin bahin gaafii wanni takka wanni dabaluu barbaadu kitaaba jireenya keetii gammadii joo kana dhugaa rabbii kitaaba laafatti ilaalamu miti jechuun nama dhuunfaadhaa jireenya isaa jijjiiruu qofa osoo hin ta'in afaan addunyaa tanarraa toora afaan 10 olitti kan inni beeku qofti 10 olitti kan hiikame. Indoo dhugaa dubbachuudhaaf barreessaan tokko afaan 40 ol jaan. Already aan akkasitti soorsiin harkanneef hin dubbatin. Kitaaba afaan 40 olitti hiikamee afaan Arabaa qofaan kooppii miiliyoona 3 ol gurguran. Istamtii bihayaatika hajoo. Namni sheetichi akkam jeebeeta kitaaba kana barreessuu irratti maaltu kaasee jennaan
كتابة تكوجر فن التعامل مع الناس كديل كارنيجي بريستو ديل كارنيجي بريستوني تكازبستوني باي نبي أخذ نمني كتابة دبسو الدنيا بيخا كتابة سنرة نندبس جد الدبي كتاب نسونيس كتاب دكتور محمد العريفي كان جاي شو جرا كتاب نسونيس كتاب هوجي تيجي كتاب براكتس قوتو ماله جس دبستة كتاب الكيسو سو دبستين هوجي تي هوج إيجلا جي كتاب بق أكنت هوجي تيجي كتابة خنا سينا نسانا منين روسيل فا مايكل فا لينكلم فا نموتو غرقود الدنيا أنتم تبرسيته ورا نن مسلم تان خنا وانته بكجو في ددبي because الدنيا ده نرد أبتيون كرو نتي أكا مسلمتي خايون كين آخرت اللي چوكب so أنا ما كتاب آخرت اللي چوتو كو خنا فكاد بريسو كباجي تسمو ساخسر بق بريسو جل كبي كتاب باتي توكو تكاجي توكو وقا توكو في تيمتي وقا دي دم بوتو تفرد الله كتاب توكو جانا جيرينيا خيتي جمدي جيرينيا خيتي جمدي بيجي أفان ربي تندي بشني فوق أبو خنا كوفا بريسو وقا دي دم نفرد الله أكاسيتي وقا دي دم بوتو إيجا اتفرده نيم بريسيجي كتاب بق ربي تخرده كتاب نكون من القلب إلى القلب أكتو وان كان أني رام بريسي أني نموتو مسلمة كتاب هم دب بسني أكبوجوجيت بريسيجي أكسم ربي نعمل كيسدي كتابني يكون كتابة دي دمال بريسي محمد العريفي كتابة إنها ملكة كتابته بيكمو كوبي ملينا قد كتابه غرورة من كم كتابني ني بريسي دوتك حواس بريت بريت جالده مالا بلاس وني دوتك كأني نمه هدو برا جوجل إيمان بيكتا وني كتابني إساق وندوس سبونسر أركت نما already بيكم عرسي داعي عرسي سنيفي كتابني أما فكني أمازون فرتي أكاتي بيتوف مال غتي سينغافات تكامو ويب سايت ما بليسان نمني رابو فتو فرتي غديفا سنيف نمه هدو بيرا غودن دايك سنيفي سبونسر أرغتشون إسارة هدو سا غرغاري نمني هدو ني سافان لينكي أفان سانتي كتيتي أفان سانتي رافا يدم خنا نمني هدو بيرا هدو تيسي كمان كمه نمني هدو بيرا غي أفان رومتي جلقبا نينيف أفان رومتي روني هو وتاتا كفازن an jechuun irraa fayyadame yaanamni irraa fayyadamu jeetuma sanbooda rabbiin obboleessa keenya tokko Ameerikaa Minnesota jiraatanitti fakkaata Shaafii Abdallaajani sponsora ta'e kitaaba guutumatti sponsora ta'e akkasumatti anilleen gatii guddaa ittiin goone akkasumatti hirree sanboodaan torbee sadii qofatti magaalarraa dhume. Magaalaa dhume. Nama hedduutu jaalate. Haalaan jaalate. Hedduu jaalatame. Kitaabni tokko torbee sadiitti dhumu jechuun sanuu hawaasa Oromoo hedduun dubbisnee biratti hedduu waan guddaa. Hedduu ulfaataadha. Ammas dhugumatti jireenya keetti gammadii kana ani yeroo dura afaan Amaariffaatiin dubbise. Afaan Amaariffaatiin dubbiseetiin hedduu irraa gammadee qalbii xiyyaa keessatti maal hin jee aboo kitaabni kun sila afaan Oromootti hiikamee hawaasni afaan Oromoo kun yeroo hedduu bal'inaan hogganaallu afaan Oromoo kana keessa kitaabni hedduu onni irraa hawaasa kaasu yeroo hedduun jiru yoo ilaaltee jiraatte. Gama fuulduratti garuu kunnis sirraa jeetii yaada mallee sirraa waa jira alhamdulillah rabbil alamin namni hedduun sila irraa fayyadame afaan Oromoo kana keessatti namni jiru hundi sila waan kana na arkee jeetiniin qalbii xiyyaa yaade wallahi yaadee guyyaa lama bulle sanbooda Jamaal Sheebakri gaafsan barreessee xumuree magaalarra oolchini. Waan ni dhaqaba chaanaala telegiraama irratti kamiin gisuun jee jireenya keetti gammadii waggaa arku wallahi hedduun gammadii bilbilee fi isaafillee aboo Jamaal waan kana akkatti yaaduu ture aboo na gammachiifte jeetiin gaafsan itti hime yeroo san itti hime waggaa inni kitaaba magaalarra oolchus yeroo saniin fudhadhee afaan Oromootti dubbise hedduu irraa gammade namoonni hedduun illee isatti illee bilbilanii aga Finfinnee gahutti bakka adda addaatti irraa bilbilanii kitaaba kana fudhatanii wanti kana gahuun inni agarsiisu Dr. Muhammad Al-Arifiin jireenya isaa barreesse. Yaadame ka barreesse. Muuxannoo hojii isaa waan godhe irra guddaan as keessa wanni inni jiru jireenya isaa waggaa 20 kitaaba tokko barreessu jireenya mudannoo isa mudattee wantoota tooppika hunda jala waan inni godhee jira waa'ee sanii irratti. Fakkeenyaaf namaatu waan tokko keessa kan yaadadhu waa'ee uffata tokko bareedaa tokko namni gaafa uffatee bahee nama dinqisiifatu ta'e waan jooratte jechuudha. Dinqisiifata waan san irratti waan isa mudate takkaawu dinqisiifannaa inni nama kannee miira nama sanirra ture waan itti godhee kaniin isarraa arkee jechuudha. Waan hedduu nama gammachiisaati mee asumarrattuu Jamaal keenya. Amala gaarummaa. Uffata bareedaa godhate. Sirraa bareedee jira. Sirraa bareedee jira jechuudha.
gammachuu qalbii isaatti galchuu gurbaa kana haruma salphaadhaan jaalala bareedaa akka inni sii qabaatu iddoo bareedduu akka inni sii hannu godhuurraa tarbiyaadhasii akkasii jireenya keetii gammadiin gaafa waan hedduudha keessaa agarree mee Jamaal arraan tana as keessatti jireenya keetii gammadii keessaa waan ati barreessite keessaa dubbiftee hubattee barreessite keessaa kitaaba kana keessaa bakki ati bira dabruu hin barbaanne as gubbatti mata duree kanarratti jettee waan takka nuu dhaamtu takka waan ani irraa gammaddee jireenya keetirra illee fiddee appilaayi gootee itti hojjettee irraa gammaddee si gammachiise tokko sila hordoftoonni dubbisullee xiyyeeffannoo dubbisee aboo dhugattuu jiru tokko mee silaa nu himtee ni fedha. Wallaahi hedduu bareedaadha. Garuu jalqaba irratti maqummaan isaatu waan inni irraa jaalladhu. Istamtii Arbaa Hayaatii jechuun kitaaba kana ibsa bakka. Wanni walumaa galatti amma fakkeenyaaf Aayishaan ergamaa Rabbii sallallahu alaihi wasallam yeroo Alqur'aan yamshii Qur'aanii lafa deemu sun ergamaa Rabbiiti gisee seenaa ergamaa Rabbii san imeejiidhaan fuudhee as dura kaa'amu kitaaba kana. Jireenya egaa addunyaa kana dhufnee jireenya kana ammoo wanni nuti godhuu qabnu tokkichi itti gammaduu qabu. So mata durummaan jireenya keetitti gammadi jedhu akkanaan kitaaba kana dubbisu na godha. Garuu keessaa filiitii yoo naan jette kitaaba seenaa kutaa takka farratti barreessite akka namni sheetichi achirra jiru sun bakka nama jireenya gartee abdii kutachiise ganama galgala nama laffa'u. Garuu osoo Rabbii sarraa illee abdiin murin osoo hojii isaatti illee hin tuffatin yeroo gabaabaa keessatti Rabbii isaa kadhachaa hojii isaatti illee lafaa milkaa'ina guddaa sanirra ga'ee har'a addunyaa tan ammoo riilisteetota garaagaraadha masjiida meeqaaf waan adda addaa kennaalee khayraata hedduurratti hirmaachuun isaa kitaaba milkaa'inaati. Kitaaba immoo amala namaa fooyyessu habitii fokkotaarraa kitaaba nama dhorku seenaan sun hedduu takka fakkeenya irraa fudhadha bakka maaliif amma akka Itoophiyaatti akka warra Oromootti akka nama biyya tana jiraatutti irra guddaan keenya bar rakkoo keessa jirra waan adda addaa keessa jirra so yoo kitaabota akkanaa kana dubbifne immoo takkaffaa muuxannoo irraa fudhan lammaffaa hamilee nu taate edaa namni akkanaa tokko dabaree jira inni nu dabartee fi anis humaa inesu anaafis abdii horaa samboodhaan seenicha sallaalee inshaallah anaafis yaaf tokko waajjiru qaba. Asirratti wanta akkan dubbachuu barbaadanaaf jidduutti illee sin dhaabee dhiifama. Barreeffama kitaaba kana keessatti hin argeen illee. Gaafa nan ijoollee jaa Dr. Muhammad Al-Arifiin gaafa dabtara mana barumsaatti deemtu irratti bar neem bakka jiru jira. Achirratti wayi barreeffattaa bar maqaa kee barreeffattaa skuul waan jiru barreeffattaa. Neem bakka jiru sanitti Dr. Jeetiin barreeffadhee gabaa jedhan daal qofaan jechuudha. Daal qofaan Muhammad Al-Arifii Jeetiin barreeffadhee jee. Saayibni kiyya tokko daal kana maaliin naa dubbise jee beektaa? دجاجة نادبي سبحان الملك القدس والله دجاجة نادبي سيجي هدونا دغامجي حميلي خي هدو جابسجي امو غرو اكان دكتوره تهوف غياسن تو نخاسيا صح اكان دال دجاجة اني جيسن دكتور جيجيرون قبجي غياسن راخي لفئ دبسي طاري دكتور تهيسا غرسيسيجي صح اچون اكن اچون مالي غافن مني توكو خمنا خيسو انجراتو هاتو خنان نو خيجرو من برو ستياتو نموني هميلي خي قبسن هدو جير حبيبي صح نموني هميلي خي قبطقن هما خي غافاتي اران تنسر دابتي بربرو ان شاء الله تعالى فوقين بيتنا خو شنتي غافاتي جتنا متمتو نموني غري خجيبا سنجچو مالا غرو اتيو لفاخاتي حجتي يو هجيدان غرسيفته وان سنما غرسيسو دنديسا وانجو دكتور محمد العريف الراهوبن انو غلج باي ذا واي والمقامنا ما كان حقمو في بيخو حقمو زني سيكاس سليفو انت تجيبوني دجاجه لوكو جيني يعني سا لوكما جي اغم دوكو ديكات باي ذا واي ولما قالت وني اك غرتي وان نمني اتندنديسو سينجي اوسان اتي غرتي فينچلتي وان نمني ندنديسو سينجي اوسان اتي بيرو خوتي نندندايتي agarsiisura ilma namaatiif milkaa'inaan jiru. Anama kitaaba barreessiteetiin mana maxxansaa geessee akkasitti takkaa eebbisiisee takkaa gurguraa dhugaa rabbi saahiboonni nanaman gaafan jalqaba rabbi keetti hojii wal barre hiriyootuma kiyyaa wajjin maradheetiin jira. Akkami akkanan godhu deema akkanan godhu deema. Saboo maal ta'e. Ana yeroo sanitti jechuun isaaniitu sirriidha jechuudha yeroo tokko maaliif dhugaa waan ulfaataa tokko yeroo sanitti ammaatu namni hiriyoonnummaan kan keetu underestimate godhuu danda'ani. Akka ati gartee kaayyoo kana waan ati qabdee kana galmaan hin geenye namni jalqaba sitti dhufu bara hiriyoota keessa. Akkaamoo nama sitti dhiyaatan.
waan kana cabsitee bahuun immoo siif injifannoo guddaa. Injifannoo guddaa. Injifannoon nuti jireenya keenya keessatti qabnu naannoo keenya mo'achuu jalqabuma irrattu. Yoo naannoo keenya immoo ala biraa mo'uun warra naannoo keenya ala jiran mo'uudhaaf immoo gonkumaa. Dura kun immoo steeppiin jalqabaa milkaa'ina keenyatti nu geessu warra gartee ati hin dandeessu siin jiru kana ni danda'a agarsiisu. Afaaniin osoo hin ta'in hojiin jiru. Hawaasa keenya keessatti ammoo namni himaa guddaa qabu yookaan kaayyoo guddaa qabu. Irraa fudhachuu dhabuun akka reefu seenaa Dr. Muhammad Alii taasisan waan akkasiisaniin godhuun ammoo waan baratamaa takka akkuma inni jedhe immoo san bira taruun ammoo milkaa'inni guddaan waa milkeessuun akkuma inni jedhe san namoota si qaban san dhufuu si ta'an san bira tartee bakka barbaaddi gahudha. Dhiirummaan amma maaltu nu garsiise dhiirummaa tana Dr. Muhammad Aliifiin dhugan nu garsiise. Kitaaba barreessuun seenaa fagootii beekadhu. Immoo garuu waan gaafa ijoollee irratti namni sun jeensan qalbii keessa qabatee daaltana. Lachuutu daaltu bakka bu'a. Dajaajaas daaltu bakka bu'a. Doktoris daaltu bakka bu'a. Saniifuu dajaajaa godhuunis si bira jirti. Doktor godhuunis si bira jirti. Si bira jirti waan jedhu nu garsiise. Mee asuma keessatti osuma mata dureen nuti keessa jirru kun jireenya keetii gammadiidha. Waan hedduu nama gammachiisaati. Daawwattoota keenya akka nu daawwataa jirtan akka waan guddaa irraa fudhataa jirtan abdii guddaa qabna. Kan isin nu daawwataa jirtanis TV Minbarii fi YouTube Miilaan Miidiyaatiin. Saniifuu mee Jamaaliif gaafii takkaan dhiyeessa. Gama fuula duratti jireenya keetii gammadii kitaaba jiru kana kutaa lammaffaa isaa amma hawaasaan gahuuf qophii irra jirta. Jamaal irraa tana booda jireenya keetii gammadii hojii wal qabatee haa ta'u. Akkasuma immoo tana booda Jamaal irraa maal haa eeynu. Tana dura osoo inni kutaa hodhata akka baratu rabbii keetii wajji wal barii jee nu barsiise. Anillee gaaf san hirmaadheen ture. Kitaaba sanillee ilaaleen ture. Amma immoo jireenya keetii gammadii kutaa tokkoffaa nu garsiiste kutaa lammaffaas nu xumurtee jirta maashaallah. Gaafa fuulduratti Jamaal irraa maal haa eeynu jireenya keetii gammadii haarawa kana wajji wal qabatee information jiru hoo maali waan jedhu irratti waan takka takka siraan haaftiin hin barbaada. Jalqaba irratti jireenya keetii gammadii kutaa lammaffaa kun the most challenging dhaanaaf dhugaa rabbi dubbachuudhaaf gaafan kutaa tokkoffaa barreessu itti aanee osoo yeroo biraa gaappiin kanneeniif kutaa lammaffaa barreessee ture. Yeroo masan yoo jabaate waggaa sadii dura jechuudha. Waggaa sadii dura barreessee kitaaba kana maxxansuun barbaada. Already kitaaba tana dura maxxansee mana maxxansaa geessee eega maxxansee booda lammaffaa immoo soft copyidhaan gadhiisuun anaafis hamilee kiyyaafis gaarii miti. So nama sponsora naa ta'u barbaada bakka hin argamne. Akka carraa ta'ee nama hedduun gaafadhee namni mijannee fi bakka maaliin godha jeetiin hedduu yaaddaweeni waggoonni noo deemanii tokko ni dhumee lama ni dhumee sadaffaarra gizee geenyu bakka tasfaa mureetiin abdumaa muree soft copyidhaan hin gadhiisa because namni naa dawwala miseejii naa barreessa hatta kafaarratti miseejii naa barreessa dhaayoo isin tolee naa bilbilaadhaa jee rabbi na kaase kaza namni gizee hundi naa bilbilu bakka hawaasa kana rabbashurra warra akkana naa bilbilu kana jeequrra soft copyidhaan gadhiisee ana waan kana keessa harka fudhadhu jeetii yaadee obboleettiin tii takka lakki waan kana godhin naan jette hedduu itti lafaatee jirta nama hiriyaati hedduu itti lafaatee jirtaati waan kana immoo dhisii gaafa rabbi mijeesseefu gaafuma agartee haalli mijjatee takka ati humni kan keetis itti siigeellee taatu maxxansitaa amma immoo kitaaba maxxansuun gartee waraqaan isaarraa dhuftii harkanaa wajjin doolaarri olkee kitaabni duraanati persentii 50 dalagaa turte amma 100 saniif bakka rabbiin yeroo ifii fedhe waan hunda dalagaa waan inni ta'e malee uummata shaanu illaa insha Allah gaafa inni fedhii dhufee yeroo kanarra bu'e yeroo eebbifamee dhuun waan xiqqoo naa mijjatee bakka akkasitti waan fedhii rabbii tanaan ta'e kitaabicha maxxansee sanboodaan ati chaalenjiin irra guddaan nama barreessaa tokko mudatu irra guddaan barreessee fixoo isaa osoo hin ta'in mana maxxansaa geessee maxxansu. Saniif akkasitti rabbiin alhamdulillah naa mijjeessee ammaan tana kana maxxansee chaalenjii guddoon maxxansuuti. Ammas rakkoon amma warra biraa yoo ilaalte kitaaba irratti siiriyesidha. Hedduu takka xiyyeeffannootti kana. Garuu warri keenya hedduu dubbisa sinee galee natti fakkaata. Afaan Oromoo. Faayidawee torbee kanan gahu kitaaba abbaa lamaan tokko magaalaa bituu fadheetiin namni rikkamandi na godhee kitaaba yaadammaa wantiin kitaaba iyyuu tokko jira. Afaan Amaaraatiin taraaraa wanta naayya. Tokko immoo the let them theory jaa kitaaba akka malee bareedaat jirre deemeenu saayikolojiidha. Raasin qayyir jeen afaan Amaaraatti. Kitaaba dhaqee meeqanaan jaanamee taafiri tokkichi 980 tokko 990. Allahu Akbar.
idaanuu namni ni dubbisaa jeeti. Amma kitaaba kana namni gatii guddaa kanaan bitu jiraate jechuun namni baay'ee dubbisaa jechuudha. Sanuu maxxansa sadaffaa maxxansa afuraffaa jira. Haalaan dubbifamee jechuudha. Dubbifamuu jira jechuudha. Kanaafi bakka namni keenya qofatu hin dubbisne malee jee amma namni keenya dubbisuu irratti dubbisuun wal jajjabeessu. Sanbira kutee immoo kitaaba barreeffame waan dhalootaati kun amma sadaqaa jaariyaa osoo bara akka sadaqattuun hin jette jechuun namni irraa dubbisee fayyadame jechuun laayyaahdiyaka Allahu bika rajulan waahidan kanatu irra si caala jeen akka nama makiinaa sadaqatii akka nama min humri loon jechuun wanuma guddaadha jechuudha kun akka amma yeroo kanatti nama miliyoona sadaqatee nama sadaqaa dheertuudha namni ispoonsara gisee kitaabaa jee if duuba deddeebi'uun silaa gaarii miti garuu gaati namni keenya inshaallah ni bara amma garuu dubbisa irratti fi barreessuma irratti namni keenya ammallee deemaa jira inshaallah waan bareeda. Namni barreessu kitaaba meeqa akkuma beekamu namni kitaaba barreessu kitaaba hedduu dubbisee keessaa waan xiqqoo gadi baasa namni kammara dubbisee barreessee lafaatii meeqa booda waggaa meeqa booda barreessee sababa mallaqaa sababa ispoonsaraa kitaaba san gabbaasuu dhabuun qaanyii guddaadha. Waan barumsa irraa argannu hoodhaa beekumsa kiyya waan kitaaba dhibba lamarraa walitti cuunfeetii kitaaba tokko godha inni kana mara yeroo isaa fudhatee walitti cuunfee hoodhaa jedhee sababa ispoonsaraatiif kitaaba gabbaasuu dhabuun qaanyiidha. Nama biraatiif dura dubbisuu haa eegallume. Wanni guddoon wanni akka kitaaba ispoonsar goonu nu godhu dubbisuudhaan gaafa kitaaba dubbiftee kitaabni si hawwataa dhufe fakkeenyaaf kitaaba jireenya keetii gammadii kana arabiffaa namni beeku sila arabiffaan sirri dubbise fakkeenyaaf namni maallaqa qabu tokko arabiffaa yoo dubbise ifi yeroo isaa itti hiikullee yoo dhabe nama hiikoo faamilee ta'a. Wallahi dubbii tanti Shaafii Abdallaa kun ustaazo Saayibaalii Sufiyaan natti fakkaate yoo dogoggorbaadha. Kitaaba kana Ingiliffaa moo maaliin dubbisee jira kitaaba akkaan bareedaati kitaaba kana namatu ispoonsara sirraa ta'e naan dubbisuun isaa akka inni ispoonsara ta'u isa kaasee jira. Namni wanta akkan dubbisiin amma yeroo hedduu baramma rakkoon teenya guddoon aartii irratti haa ta'u miidiyaa irratti haa ta'u sagantuma hunda irratti fakkeenyaaf amma wanni hubannoo guddaa hawaasni keenya keessatti hin qabne maali tokko miidiyaa tokko aartii tokko immoo dubbisa kitaaba kana maaliif feeta waan sadeen kana keessa hawaasni keenya hin jirre namni waan keessa hin jirre akkamitti ispoonsara ta'a amma fakkeenyaaf masgiida jaarii jetteen hawaasni keenya namni masgiida ijaaru kana namni madrasaa ijaaru kana guutee jira garuu waan miidiyaa kana gargaaruu jetteen namni hin beeku faayidaa inni qabu hin beeku ifii isaatiif waan san hin bariiniif jecha lafaa ka'ee waan kanarratti ispoonsar ta'uu hin danda'u. Saniifuu waan kana baruu yoo barbaade namni dura kitaaba kana dubbisu kitaaba lafa jiru gaafa lafa jiru kana dubbisuu jalqabee waa'een hubannoo kitaabaa mi'aan kitaabaa mi'aan kitaabaa gaafa tokko fitte lama gaafa fitte sadiitti akkasii bakka kanatti wanni irratti walumaan beektaa namni dubbisni amma warra biraa kana yoo ilaalte tujjaarri kitaaba deelii dubbisa yeroo itti dubbisu qaba. Akkasumatti sheekni akkasumatti gartee barsiisaan hunda dubbisa. Amma namni keenya maal jedhaa barataa qofa dubbisa. Takka nama yuunivarsiitii jiru takka immoo nama bakka sadarkaa barnoota irra jiru nama gartee takka immoo daawaa itti godhu takka nama akkasii dubbisa bira. Amma tujjaarotuma addunyaa feete yoo fudhatte Elon Musk fudhadhu akkasumatti Mark Zuckerberg fudhadhu warra yuutuubaraa kana fudhadhu nama addunyaarra jiru sadarkaa guddaa jiru reading time guyyaarraa qaban rutiina jireenya isaanii keessaa ni jira. Amma tujjaarota kitaabni jireenya keessatti gammadii amma kitaaba seenaa taate amma nama seenaa dubbisuu qabu barbaadu qofa dubbisa. Kitaaba ammas amantii tokko taate nama amantii san qofa dubbisa. Kitaaba waa'ee dhalaadhaa fi jaalalaa yoo taate amma nama jaalala barbaadu qofa dubbisa. Kitaaba akkasitti garee qooddata. Kitaaba ijoollee yoo taate amma ijoollee qofa dubbisa. Kitaabni kun immoo kitaaba nama hundaati. Namni every single person namni jireenya isaatti gammadu hin barbaanne jiru. Ammas akka qajeelfamaati. Namni qajeelfama jireenyaadhaa kana bara. Quraana irraa fudhatame. Waa hundi quraana irraa fudhatame seenaa ergamaa rabbii irraa fudhatame sahaabota irraa fudhatame taabiyoota irraa fudhatame. So qajeelfama jireenyaati jechuudha. Kanaaf nama hunda waan walitti inkuluud godhuuf yoo namni marti dubbise bareeda. Keessattuu namni sadarkaa kitaabaa beeku. Namni poozishinii irra jiru warri abboosotni faa abbootiin qabeenyaa faan yoo kitaaba kana dubbisan daldaluma isaatu bar akkamitti kominikeet godhuun kastamara akkamittiin qabachuu danda'a. Kana dubbisuu qabdaa bar. Kanaaf namni keenya warri naggaadeen haa ta'u daldaltoonni dubbisuu qaban yaada jiru qaba. Kitaaba islaamummaa yeroo hedduu imeejiin nama keenya keessa jiru akkaataan da'awaa itti godhamu xiqqoo akkas. Masjiida keessaa qofa. Masjiida keessaa qofa. Saniifuu kitaaba gammad jedha waa'ee gammachuuti. Waa'ee islaamummaa walitti hidhatee daa'ii aalima guddaa islaamaatu barreesse. Kanaafuu islaamummaa keessaa osoo hin bahin yoo gochuu
Akkasii. Hunduu godha. Gammadaa jiraadha jechuudha. Akkasii. Kitaaba kanaa dubbisuu ni Akkasii sumaanuu gama xumuratti deemaa jirra. Ganaafil kitaabni jireenya keetii gammadi jedhu kan kutaa lammaffaadha. Dhufee nu biratti illee argama. Jireenya keetii gammadii kutaa tokkoffallee ilaallee jirra. Manneen kitaabaa duratti ni argama. Inshaallah rabbi fedhe. Biyya alaatti illee Riyaad, Dubaay ni ergina inshaallah. Kanneen irratti warri argachuu barbaadan ammoo warri kitaabicha argachuu barbaadan illee dhuunfatti illee isa dubbisuu hin dandeettanii. Websaayitii adda addaatiin. Gama sooshaal miidiyaatiin isa dubbisuu hin dandeettan isin jenna. Mee sagantaan keenya egaa sagantaan simboo keessummaa keenya guyyaadhaa gara xumuraatti gahee jira. Mee Jamaal naamsa xumuraa yoo qabaatte daawwattoota keenyaafis dubbistoota kitaabaatiifis barreessitoota kitaabaatiifis dhaamsa yoo qabaatte akkasuma ammoo namoota galteeffattu yoo qabaatte akkasuma jabaa sii kennitu. Wallaahi dhaamsi guddaan an qabu namni kun jireenya kana akkanumatti jireenya kun waan oofanii miti wanni jireenya kana ittiin liid godhan guddoon dubbisa. Because muuxannoo namni amma sheetichi kun muuxannoo waggaa 20ti nuuf sheer godhe nuuf qoode. Muuxannoo isaa tana dubbisuudhaan kitaaba peejii 500 hin geenye kana yoo dubbisne waan namni waggaa 20 jiraate tokko harkannee jechuudha. Namni keenya haala dubbisuu irratti namni keenya hedduu takka kaka'uu qaba. Namni dubbisu nama dubbiseetu dubbata jaanii. Akkasii. Kanaaf dubbatuudhaaf dubbisuutu barbaachisaa. Dhaloonni kun dhaloota taa'eetuma waa hawwu ta'uu qabu sigalee. Dhaloota dubbisee waa hojiitti jijjiiru ta'u qabu. Keessattuu kitaabonni piraaktis akka hojiitti jijjiiruuf nama ajajan kun kitaabota hedduu takka rikamaandi godhamanii namni gartee muuvii rikamaandi wal godhurra namni gartee waan maalaayaan rikamaandi wal godhurra osoo kitaaba rikamaandi wal godhurratti dabre osoo kitaaba irratti wal kakaase hedduu gaariidha dhaloonni kun akka dubbisu baqa walumaa galatti wani danda'u. Wanni itti dhaamtu kana guddaa jechuudha. Kitaaba kutaa tokkoffaa kanarratti ispoonsara nama naatee dura Ustaaz Khadiir tokko Ustaaz Khadiir Muhammad amma nama Kaanaadaa jiraatu galatoomii jaanii itti aansuudhaan immoo shaafii jechuudha. Ustaaz Khadiir nama shaafiitti himee shaafiin Abdallaa haa galatoomu Ustaaz Shaafii Abdallaa hedduu galatoomii jaanii kanarratti garuu obboleeyyan kee tokko jira ijoollee Moonee Bardiinoo mucaa qaxalee hedduu tokko kitaaba kana akka ijoolleen gartee biyya biraatillee sappoortu na gootuuf hedduu ijoollee kakaasuu ture haa galatoomu akkasuma ammas ijoollee Riyaad jirtu ijoollee biyya Arabaadhaa jirtu ijoollee mateenya hedduu haa galatoomanii kitaaba kana gartee mucaa takka malee shukuraan jaamtee hedduu haa galatoomtu jara kana galatoomfachuun barbaada. Warri biraa warri gartee sooshaal miidiyaadhaan si gargaaranaa jechuu jiran Kaakaa Abdulaziz fi Zammaanoo tokkollee naa galatooman hedduu galatoomaa isinis warri siin godhan hundi isaanii haa galatooman. Akka nu bira gurguranis warroonni barreessitoota biraa gargaaranis hundi isaaniitu haa galatoomanii. Egaa daawwattoota keenya isinillee gartee nu daawwattoo keessaniif hedduu galatoomaa jennaa. Jamaal Sheek Bakirii guyyaa irraan tana istiidiyoo keenyatti argamee sagantaa bareedaa fi hawwataa gartee dargaggootaaf ta'u kana waliin taanee dhiyeessuu keenyaaf isallee hedduudha galatoomfannaa. Daawwattoota keenya isinillee yeroo hedduu daawwiin keessan waan nu faana ta'eef hedduudha isinirraa gammannaa galatoomaa isinii jenna. Sagantaawwan keenya kan simboo kan hafan itti fufanii ammallee turtiin keessan nu faana haa ta'u.